Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyantu asallaa jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtutti isin qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa har'a alatti gadi yaanee jirra yeroo dho'aa akkasuma immoo guyyaa sanbataadha. Haannichoon asitti buna danfisaa jirti jechuudha. Ani immoo asitti goomman kiyya qabadheen buna bira minxaafii afadhee taa'aa jira. Walumaan hojjennaa buna dhugaa to'ii buna irrattis maal akka dhiyeeffannee walumaan ilaallaa viidiyoo kana itti bohooraayii egaa guyyaa sanbataa maatii yeroo wal ga'uudha. Garuu malkaamuun hin jiru maatii bira deemee har'a jechuudha ollaa wajjiniin buna dhugnaa. Egaa maaliif wal gattanii deemtanii jechuun keessanis ooluu mana argitu haannan barattuudha. Mana immoo cufamee deemuun baay'ee rakkisaadha. Daa'ima qabanii immoo barumsa irra deemuun yeroo deemanii miti iyyuu akka carraa ta'ee sagantaatu jiraafidha jechuudha kan deeme dirqamatti ta'ee to'i. Har'aa kan ka'e barandaatti har'a gadi yaanee guyyaa sanbataatti waldaa haannan deemtee ani waldaan deemnee irra jechuudha. Hojii wayii qabee tana fi haannan deemtee dhufnaan achi barandaatti kun buna nu danfisuudha gadi baanee alaa hedduun jiru. Amma yeroo kana immoo adaamaa isaa waan biraati yeroo kana mana kana kasala manatti qabsiisanii buna danfifachuun baay'ee ulfaata. Alatti nu danfiftee jechuudha guyyaa sanbataa akka gaarii yaannaa wajjin dabarsaa jirra. Malkaamuun illee nu bira jiraachuu baatu jechuudha. Innis immoo hin dhufa toluu yarraamoo wajjiniin jechuudha kan dhufnu. Kanan isiniin jedha maaliif viidiyoon kun barumsuma maalii of keessatti qaballee jechuun keessan illee nooru yeroo hunda barumsa sun ta'e yeroo tokko waanuma mana kee keessatti dalagdu wayii waanuma ofii keetii na boqachiisa jettu yoo hordoftoota kee biraan geesse akka abdiitti illee gizee laalle waan darbes ni yaadannaa seenaa kanaan dura maatii keenya wajjin tarii manattis haa ta'u guyyaa sanbataas haa ta'u yeroo boqonnaa keenyaa ta'u maatii keenya wajjin teenyee buna dhugnee san in yaadanna jechuudha. Gaafa immoo waa yaadattu sammuu keetiitu haaromaa deema. Anis kanumaa jedhee malee waan biraa hiikaa biraa of keessatti qabateetii miti jechuudha. Viidiyoo kan kuni yookaan barumsa adda ta'e qabadheetii miti jechuudha kanan dhufe. Maal jettee namni akka itaa buna kamaalu? Haala akka itaa buna fataa jedhiitti gosh buna nu danfisaa jirti. Isiniin jedhaa nichoon haannan dhugaa dubbachuun mana qulqulleessuu irratti buna danfisuu irratti baay'ee durba qalxaaffadha. Barumsas akkasuma jechuudha. Na kanaafiyyuu kana fakkaataa taa'e kan siganyaanis immoo fuula kee kana jabanaa gara galchi daa'ima dugda duuba jajaa malee baay'ee fuulduratti jajuun gaarii miti jedhama. Garuu haamlee bisaanii bichaa eegaa malee akka badaa fuuldura isaaniitti hoggaa jajan saggaan ta'u. Bichaa ati kanan dandeessu hin jedhin ijoolleedhaan waan jibban keessaa jiraate taanan jechuudha. Kanan dandeessu kan akkas hin gootu jechuun hin gaarii miti konfidensi mataa ishii dhabdi. Kanarratti immoo aannan maalinni waanuma uumama ishii keessatti jechuudha ijoollee nan caala jetti malee na caala hin jettu. Nan danda'a jetti malee hin danda'u hin jettu. Kana kan kanarraa fi ani baay'ee fuuldura isheetitti ishiin jaju jechuudha. Sababni isaa jajuun akka malee miidhaa baay'ee qaba. Haamlee isaanii bichaa hin tuqini gaafa haamlee isaanii tuqxe gaarii hin ta'u maalinni ijoolleedhaan yeroo baay'ee hin dandeessa jechuun gaariidha haamlee ta'aa fi kan kanarraa fi akka namoota biraa caaltee jirtu baay'eetti immoo gaarii hin ta'u jechuudha. Maaliif atillee ishuma fakkaattaa atillee haguma ishii dandeessa atillee akkas hoggaa jedhameen daa'imaan gaariidha. Sababni isaa namoonni baay'een ijoollee baay'een gaafa guddachaa deeman kan nama daalu asiin jiru akkana naan jedhe maatiin kiyyaayyuu hoggaa jedhan hawaasarraa waan adda ta'e wayii itti uuma waan ta'eef jechuudha. Sammuun ijoollee immoo waa baay'ee fudhata waan ta'eef kan ammoo eessaa fidde hoggaa naan jettan ta'ee yeroo wayii qoratamee ijoollee irratti qoratamee kan bahedha jechuudha. Kanan isiniin gahanis kanaafiyyuu haanna kanuma fakkaata jechuudha waa'ee kee. Egaa kaa buna dhugaa goomman keenya qanaxxasachaa guyyaa sanbataa qursii keenyallee walumaan dhiyeeffannaa qursiin keenyallee qursii aadaa yeroo duraanii maatiin keenya walii dhiyeessu nama gizee jaalata walii dhiyeessan jechuudha. Qursiin keenya nufa bunni keenya dafee hoo jedhe jechuudha. Amma numa faana turaayii buna akaa haannichoo wajjiniin nagaa jedhanii haannichoo sagalee keelfuudhe. Buna akaatu nagaa jedhe. Kabajamtoota fi daawwattoota chaayinaalaa
chaayinaala ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaa waaqee bakkee jirtanitti isiniif haa baay'atu isin jechuun jaalladha. Marra akka ayyuudha buna dhiyeessee fi danfisaa fi jira. Galatoomika. Baay'ee kanas hin galateeffadhu keessa baay'ee tokko naa galatooma. Miidhasan viidiyoo ayyuutti irratti hanfadhe. Subscribe nama baay'ee naa godhe ammallee inni deebi'aati subscribe naa godha adara. Lama ta'uudha. Haarawaan jedhee. Koppliing ishii. Kolfaannu manne. Sheeris naa godhaadha. Koppliing tiktokiidha ganda tiktokiitinni. Koppliingiin kan tiktokiitinni. Warra tiktokiitinni koppliingiin. Sheerii koomentii naa barreessaa viiyuu kiyyaas naa jenna. Isa kun dhaamsa isinirraan gaattee jirti yaanichooni. Wanni kiyyanaa jabeessa subscribe keenaa guddisaa isiffaanan turtii godhaa ogummaan qabu fuulduratti isin barsiisaa jettee jirti. Kanaafiyyuu bakka dhaamsa guddaadha kuniin isiniin jedhaa qilleensi alattis nama jedha. Dhugaa qilleensatu jira aanaa. Buna adaaman ganna bareeddi. Bona baay'ee ulfaata. Wanni isa aduu isa maaliif ganna. Bona awwaara baay'ee lafa. Iddoo kee biqiltuutti guddisfatte kana afaaruun jiru. Maaliif biqiltuu kiyya guddatee garuu bona waan ta'eef biqiltuun illee awwaara lafaatti irra dhuunfata. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaammoo daafifnee walitti deebina. Erguuyyuu hin dhaqina. Buna biyyee dhunnuu fi qorsii hoggaa dhiyeeffannu walitti deebina. Haga kana goommanni soo waliin qanaxxasne bunas waliin akaawwanne buna itti urgeessine yeroo tokko dafiitti buna urgeeffatanii too haga qursii nyaatutti immoo haa eeganii siin jedha. Hingaa fooliin itti maba. Simbirallee hingaa hojjennaan hingaa jedhanii asumaatti taa'uudha. Galatoo urgaa akka buna kanaatitti urgaa bakka deemte hundatti simata. Kasiidhaa buna guyyaa faanuu gootee nu daffisaa itti misaa sa'aati irratti garuu misaa nyaannee kaanetiidha. Nuti kan daffisuu dhaqne akkuma ishii waldaadhaa dhufteen jechuudha. Misaa kan nyaanne akkuma isin jiran irra waldaan deemne manumatti iddoon sirreessaa ture aduma keessa iddoon sirreessaa ture kanaadha isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa walitti deebina. Buna urgeessitee miti galatoomii eebbifanii baaqa urgeeffatanii jiru. Urgaa jedhaanii hundi keessanii warri buna kana urgeeffatanii tumannee dafifannee qursii dhiyeeffannee walitti deebinaa erguuyyuu hin dhaqinaa saniin jira. Baay'ee jedheen Latti baay'ee. Hadduu haannaa meeqaa bunni daffee jira hin galateeffannee irra jira. Nu galateeffadhu. Malluka ol fuutee amma hin dagala. Gaakaa qursii bunaa akkuma baratamee kunuuti aadaa keenya mixmixaadhaan mi'eeffannee too jirra. Yeroo baay'ee buna waan akkanaa dalagu misaa nyaanne yaadannumaaf baqa yaadannu kaleessa maatiin keenya baadiyyaatti yeroo baay'ee bunas dhugan biddeen soggaa tolchan ta'e barbareedayyuu yeroo isaan beekan mixmixaan amma wayiraatti muuti baadiyyaa malee. Barbaruma irratti namaa darban jechuudha. Nus mixmixaadhaan mi'eeffannee jirra. Kanaafiyyuu haannichi bunni kee irra gata nu galateeffadhu irra gata. Galateeffadhu. Yoo eegoftaa bunaaf qursii kana mi'eeffatu. Warra dabaniif kennu. Warra rakkataniif kennu. Diinatti marsii godhe. Eegoffuun keenya waan taasisu. Eebbifamii waaqayyo si haa eebbisu egaa kan nyaadhu. Hin qabna qammasnee raawwannee achis dabarsine. Habshiiriif sodaate. Osaatiin biddaan hin nyaanne. Takkaa wal dubban jedhama. Qursii dabarsan. Kaameraa hojjechuudha akkan. Akkanni akkasii. Haa ta'u kaa. Eebbifamaa isinis. Wallaa wajjin buna dhugaa irraa. Haala kanaan jechuudha kan haala teenyee buna dhugaa jirru aduun garuu akkana dhufaa jirti. Mixmixaadhaan ni mi'aa. Ni mi'aa baay'ee mi'aa. Kanaafuu haanichoo bunni keenya daffee jira. Kanarratti raawwannee jirra.
nu galatoomaa turtii nu faana gootanii fi yaadannumaaf sanbata guyyaa irraa kanatti dabarsine jechuudha. Kana fakkaata. Isin jechuun jaalladha egaa akka. Nagaa nuu ta'a. Bye bye.